Jaappaan jedhamti biyya baay'ee beekamtuudha. Biyyoota ba'a fagoo keessaa fagaattee qarqara irratti argamti. Ilaalchii fi amalli lammiilee biyya kanaa kan biyyoota biroo irraa guutummaatti addadha. Kabaji isaan dhala namaaf qaban addunyaa raajeffachiisa. Seera baay'ee sodaatu. Hanna, arrabsoo, hamii, goomii wanti jedhamu biyya kana keessa hin jiru. Keessummaa biyya isaanii seene gadi jedhanii dubbisu. Waan namaa fudhachuun biyya kana keessatti akka gadaantummaatti ilaalama. Waan ofii isaanii qabanitti amanu. Mee biyyi kun eenyu? Akkamiin lammiileen biyya kanaa amala akkasii horachuu danda'an? Diinagdeen biyya kanaa hoo maalirra jira? Gadi fageenya waliin haa ilaallu. Jaappaan waggaa 2000 oliif impaayera mataa isheen bulaa turte. Impaayerri ishee baay'ee jabaa waan tureef biyyoota kanneen akka Kooriyaa fi Chaayinaa illee waggaa dheeraaf weerartee turte. Bara 1945 waraana addunyaa lammaffaa irratti Ameerikaa wajjin walitti bu'uun kufaatii hamaa keessa galuu dandeesse. Jaappaan waraana addunyaa lammaffaa kana irratti biyyoota Awurooppaa kanneen akka Jarmanii fi Itaalii bira dhaabbachuun buufata doonii Ameerikaa Pearl Harbor jedhamu barbadeessite. Ameerikaan Jaappaniin haaloo ba'uuf jecha magaalota gurguddoo Hirooshiimaa fi Nagaasaakii jedhaman niwukilaar boombiidhaan barbadeessite. Sababa kanaaf Jaappaan kufaatii hamaa keessa seenuu dandeesse. Jaappaan battalumatti dogongora ishee irraa barachuun michummaa cimaa Ameerikaa fi Kooriyaa kibbaa wajjin uumuun diinagdee ishee kufee ture suphuu eegalte. Tekinooloojii fi manufaakcharingii irratti xiyyeeffachuun konkolaataa fi elektirooniksii addunyaa maratti ekspoortii gochuu itti fufte. Jaappaan waggaa muraasaan booda biyyoota gurguddoo addunyaa kanaa G7 jedhaman kanneen akka Ameerikaa, Kaanadaa, Jarmanii, Yuunaayitid Kingdom, Firaansii fi Itaaliitti makamuu dandeesse. Kana malees Jaappaan kaampaanota gurguddoo addunyaa kanaa biyya ishee keessaa ni qabdi. Toyota Motor Corporation, Sony Group Corporation, Mitsubishi Group akka fakkeenyaatti kaasuu ni dandeenya. Uummanni biyya kanaa seera baay'ee waan kabajaniif mootummaan biyyittii mirgaa fi dirqama lammiilee isaanii baha. Yeroo tokko akka tasaa baaburri biyyittii daqiiqaa muraasa waan barfatee dhufeef mootummaan biyyittii miidiyaatti bahee uummata dhiifama gaafatee ni beeka. Jaappaan barnootaa fi tekinooloojii irratti waan xiyyeeffattuuf roobootiksiidhaan akka addunyaatti sadarkaa tokkoffaa irratti argamti. Keessumattuu yeroo ammaa biyyittii keessatti roobootonni akka dhala namaatti hojii garaagaraa hojjechuu eegalanii jiru. Baaburri ishee sa'a tokko keessatti kiiloomeetira 300 ol deemuu danda'a. Jaappaan baay'ina ummataa miiliyoona 125 ta'an ni qabdi. Magaalli guddoo ishee Tookiyoo jedhamti. Magaala kana keessa namoota miiliyoona 37tu jiraata. Walii galli GDP ishee doolaara tiriliyoona 4 olitti tilmaamama. Oomishni biyya kanaa kwaalitii waan qabuuf biyyoonni addunyaa baay'een biyya kana ni filatu. Lammiileen Jaappaan umurii dheeraa jiraachuudhaan akka addunyaatti sadarkaa tokkoffaa irratti argamu. Uummanni biyya kanaa giddu galeessaan waggaa 85 ni jiraatu. Kana malees lammiileen biyya kanaa disipiliinii waan qabaniif sagalee ol fuudhanii iyyuun karaa irratti kosii gatuun meeshaa nama biraa jalaa bade karaa irratti yoo argan gadi jedhanii kaasuun gonkumaa baratamaa miti. Seenaa biyya kanaa keessaa wanti addunyaa mara boossise ammoo waa'ee saree maqaan isaa Haachiko jedhamu magaalaa Tookiyoo keessatti argamuuti. Sareen kun seenaa garaa nama raasu qaba. Sareen kun bara 1923 magaalaa Tookiyoo keessatti dhalate. Maqaan saree kanaa Haachiko jedhama. Namni saree kana guddise Profeesar Hidesaa Buroo Oonoo jedhama. Yeroo baay'ee sareen kun namicha isa guddise waliin gara buufata baaburaa Shibuyaa Station jedhamu ni deema ture. Kanaan otoo jiranii bara 1925 namichi saree kana guddise saree kana wajjin gara buufata baaburaa kanaa deemuun nagaa itti dhaammatee gara hojii isaa deeme. Namichi kun akka carraa iddoo hojiitti waan boqoteef deebi'ee saree kana argachuu hin dandeenye. Sareen kun akkuma guyyaa kaanii namicha isa guddise kana argachuuf jecha buufata baaburaa bira taa'ee eegaa ture. Sareen kun guddiseen koo ni dhufa jedhee waan yaaduuf yeroo mara gara buufata baaburaa kanaa deemuun namicha kana eeguu itti fufe. Iddoo tokko taa'ee otoo namicha kana eeguu waggaa 9 lakkoofsise. Jiraattonni magaalaa sanaas sareen kun akka guddisee isaa eegaa jiru waan hubataniif gara manaatti galchuuf yaalanis sareen kun diduun iddooma baratamaa sana ciisee eeguutti fufe. Jiraattonni magaalaa kanaas fala waan dhabaniif nyaataa fi dhugaatii bakkuma sareen kun jirutti dhiyeessuu fi eegalan. Wanti nama gaddisiisu sareen kun otoo guddisee isaa eeguu waggaa 9 booda bakkuma namicha kana eegaa turetti lubbuun isaa dabarte. Sababa seenaan saree kanaa garaa nama nyaatuuf mootummaan biyya Jaappaan saree kanaaf bakka buufata baaburaa sanatti siidaa yaadannoo dhaabeefii jira. Yeroo ammaa Itoophiyaa dabalatee lammiileen addunyaa marti yeroo gara biyya Jaappaan deeman siidaa saree kanaaf dhaabbatee jiru otoo hin daawwatiin hin deebi'an. Viidiyoo itti aanuun seenaa biyya kamii isiniif hojjedhu mee komentii jalatti naaf barreessaa. Biyya lafa kanarratti daldala hojjettus ta'ee mindaa mootummaa argattu mootummaaf gibira shilingii tokko kafaluun hin jiru. Ibsaaf bishaan bilisa, barnootaaf yaallii fayyaas guutumatti bilisa. Halkan tokkotti gammoojjii gubbatti uumama ammayyummaa ijaaruun addunyaa karraas ta'e biyya kam sitti fakkaata?
Eeyyee har'a gara Kaatar ishee iccitii fi qabeenya doolaara biiliyoonaan guutametti waliin imalla. Alaabaan Kaatar addunyaa irratti bifa addaa qaba. Innis bifa addaa adii fi bifa maaruun diimaa dhiiga fakkaatu irraa tolfame. Gidduu isaaniitti ilkaan qofee 9 qabutu jira. Kunis Kaatar bulchiinsa Imireetota galaana Faaris keessaa ishee 9ffaa ta'uu ishee seenaa sitti hima. Kaatar keessatti lammiilee fi barnoonni sadarkaa jalqabaa irraa kaasee hanga yuunivarsiitiitti guutumatti bilisaadha. Magaalaa barnoota Education City bakka jedhamutti yuunivarsiitiiwwan gurguddoo Ameerikaa damee isaanii bananii jiru. Baasii hunda mootummatu uffisa. Bakka kanatti bareedina addaa kan qabu masjiida magaalaa barnootaati. Masjiidni kun ijaarsa diizaayinii ammayyaa addunyaa dhiphise qaba. Utubaa gurguddoo 2 gara samiitti ol fagaatan qaba. Isaanis utubaa barnootaa fi amantii jedhamu. Keessaa namoota 1,000 lakkaa'aman kan simatuu fi barruulee quraanaa bifa ammayyaatiin kan faayamedha. Ammayyummaan dachee kanaa yoo dhufeeyyuu aadaa fi amantii isaanii irratti baay'ee jaboodha. Magaalaa Dawaa keessatti sagalee azaanaa gamoolee dhedheeroo hunda keessaan yeroo dhagahamu miira jabaa uuma. Alkooliif qumaarrii fi gochiileen amantii hin hordofne dhoowwamaadha. Biyyattii keessatti seera cimaan dhorkamaniiru. Namni kamiyyuu uffannaa aadaa kabajuu qaba. Waa'ee kubbaa miilaa yoo kaafnu Kaatar seenaa addunyaa jijjiirte. Waancaa addunyaa FIFA World Cup 2022 qopheessuuf doolaara biliyoona 220 ol baasii gochuun cidha kubbaa miilaa isa qaalii seenaa addunyaa keessatti raawwatteetti. Hunda caalaa kan addunyaa dinqisiise istaadiyoomota hunda keessatti teekinooloojii qilleensa qabbaneessu lafa jalaaf gubbaa irratti diriirsuun odoo gammoojjii keessa jiran akka waan qorri jirutti taphachiisaniiru. Kaatar biyya lafa kanarratti namoota galii jabaa giddu galeessan qaban keessaa isaan duraati. Maddi qabeenya isaanii inni hangafaa gaazii uumamaa fi zayita lafaati. Kaatar gammoojjii ishii keessaa fi bishaan jala madda gaazii uumamaa addunyaa irraa isa guddaa 3 keessaa tokko qabdi. Gaazii kanaan gara dhangalaatti jijjiiruun gara addunyaatti ergiti. Mallaqa kanaan kan ka'e lammiileen Kaatar dhalatu kamiyyuu jireenya dinagdeetiin of danda'aadha. Kiraa manaa, bishaaniif ibsaan guutumatti bilisa. Qorannoo addunyaa fi kaampaaniiwwan Kaatar mallaqa zayitaaf gaazii irraa argatu kiisii keessa qofa hin kaawwatu. Dhaabbata abbaa taayitaa investimentii Kaatar jedhamuun mallaqa isaanii addunyaa irratti hojiirra oolchu. Gamoolee Landan keessatti gamoolee gurguddoo fi beekamoo bitanii qabu. Inumaa kilaba kubbaa miilaa beekamaa Paris Saint-Germain dhuunfaan bitanii qaban. Kaatar gara miidiyaatiinis addunyaa to'achaa jirti. Miidiyaan beekamaan addunyaa Aljaziiraa jedhamu madda isaa Kaatar magaalaa Dawaa keessa godhatee miidiyaan kun gabaasa dhimmoota addunyaa itti dhiyeessudha. Moonaakoo jedhamti biyya biiliyoonerootaa fi miiliyoonerootaati. Daandii magaalaa ishee konkolaattota qaqqaalii kanneen akka Laamborgiinii, Feeraarii, Bugaatii, Roolls Rooyis, BMW fi kanneen birootu guutee jira. Lammiileen ishee harki caalaan gibiras ta'e vaatii hin kaffalan. Bal'inni lafa biyya kanaa amma Seentaraal Paarkii magaalaa Niiw Yoork keessatti argamu hin ga'u. Biyyi kun akkamiin dureetti ta'uu dandeessi? Maddi galiin ishee hoo maali? GDP per capita biyya kanaa meeqa? Mee raajii biyya dureetti kanaa gadi fageenyaa waliin haa ilaallu. Moonaakoon biyya xiqqoo Firaansiin marfamtee ardii Awurooppaa keessatti argamtudha. Biyyoonni Awurooppaa kanneen akka Ispeenii fi Itaalii biyya kana bulchuuf fedhii qabanis yeroo ammaa Moonaakoon humnoota Firaansiidhaan tikfamaa jirti. Bara 1793 yeroo French Revolution irra turte biyyi kun Firaansi jala galte. Kufaatii Naappooliyoon Boonapaartee booda sanyii warra mootii Girimaaldii Moonaakoo French jalaa bilisa baafatan. Bara 1800 Moonaakoon biyya hiyyeettii turte. Sababa hanqina baajetaa ishee mudateen daangaa biyya ishee illee tikfachuu dadhabuun rakkoo hamaaf saaxilamtee turte. Bara 1863 biyyi kun akkamiin akka diinagdee ishee jijjiirtu teessee mala dha'uu eegalte. Yaadolee dhiyaatan keessaa Monte Carlo Kaasiinootti walii galte. Monte Carlo Kaasiinoo jechuun qumaara yookaan gaambiliingii akka addunyaatti balaafamaa ta'edha. Moonaakoon qumaara Monte Carlo lammiileen ishee gonkumaa akka hin taphanne akeekkachiisuun dureessonni biyyoota biroo dhufanii akka taphataniif waamicha dhiyeessite. Dureessonni addunyaa baay'een warreen qarshii iddootti facaasan barbaadan gara biyya kanaa dhufuudhaan qumaara kana irratti hirmaachuu eegalan. Wanti addunyaa raajeffachiise ammoo seera Moonaakoon bara 1869 baafteen lammiileen biyya biroo kun gaafa qumaara kana mo'an gibira tokkoyyuu biyyattiif hin kaffalan. Kun ammoo sirumaayyuu namoonni qumaara taphachuudhaan beekaman biyya kana akka dhufaniif karaa saaqe. Dureessonni baay'een magaalota Ameerikaa warreen qumaaraan beekamoo ta'an kanneen akka Laas Veegaas dhiisanii biyya kana dhufuu eegalan. Sababa qumaara kanaaf dureessonni addunyaa danuun gara biyya kanaa waan deemaniif mootummaan Moonaakoo hoteela VIP, konkolaattota legjerii, helikooppiterii, faashin biraandii qaalii ta'an akkasumas naayit laayifii hawwataa ta'e qopheessu
jechuun dureessota kana simachuu itti fufe. Dureessonni kunis biyya kana keessa guyyaa baay'ee yookaan ji'a muraasa waan turaniif doolaara hedduu biyya kanaaf argamsiisuu eegalan. Biyyi kun baay'ina uummataa 39 qofa kan qabdu yoo taatu lammiileen ishee kumaan lakkaa'aman miiliyoonerootadha. Sababa biiliyooneroonni addunyaa kanaa biyya kana daawwataniif Moonaakoo keessatti jireenyi baay'ee qaaliidha. Kana malees biyyi kun turizimii, baankiingii, riil isteetii, legjerii sarvisii fi kaasinoo warreen biroo irratti xiyyeeffachuun diinagdee ishee tulluutti ol baasuu dandeessee jirti. Moonaakoon biyya baay'ee seefii waan taateef dureessonni danuun akka garaa isaaniitti biyyittii keessa seenanii ni bashannanu. Akkasumas biichii bareedduu waan qabduuf miiliyooneroonni baay'een dooniidhaan bishaan ishee irra bashannanuu ni filatu. Yeroo ammaa GDP'n Moonaakoo gara doolaara biiliyoona 10tti tilmaamama. GDP'n ishee baay'ina lammiilee isheef gaafa hiramu doolaara 256 wal ga'a. Kana jechuun gara qarshii Itoophiyaatti gaafa deebisnu lammiin Moonaakoo tokko waggaatti giddu galeessaan birrii miiliyoona 38.5 ni argata jechuudha. Kun ammoo Moonaakoon GDP per capitaadhaan akka addunyaatti biyyoota kanneen akka Luxemburgii fi Singaappoor cina hiriiruun tooppi 3 keessa akka galtu ishee taasisee jira. Biyyi kun sababa xiqqeenya ishee irraa kan ka'e eerpoortii, buufata baaburaa fi humna waraanaa mataa ishee hin qabdu. Waliigaltee Firaansii wajjin taasistee qabduun wantoota ishee barbaachisan mara karaa Firaansii ni argatti. Biyyi bara 18 duwwaa hiyyummaa hamaa keessa turte Moonaakoon galii dureessota qumaara biyya ishee keessatti taphachuu dhufan irraa argattuun biyya soorettii addunyaa kanaa ta'uu dandeessee jirti. Seenaa biyya xiqqoo kana irraa mala barattan yaada keessan komentii jalatti nuuf qoodaa.